Oromiyaa bakkoota hedduutti mootummaa jedhee kan of waamu uummata nagaa dirooniin haleelaa jiraachuun himame. Haleellaan diroonii kunis bakka walitti qabama hawaasaa irratti xiyyeeffatee raawwatamaa jira. Gama biraatiin hidhattoonni Amaaraa kan hidhannoo gurguddaa qaban kan warra qaama mootummaa keessa jiraniin deeggaraman akkuma yeroo adda addaatti uummata keenya ajjeesaa fi saamaa turan sadaasa 18,2022 godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Kiraamuu irratti waraana bananii uummata nagaa baay'ee ajjeesan. Mana uummataa fi qabeenya waliin guban uummanni inni danda'e daggalatti baqachuun kan baqachuu hin dandeenye qeesaa irratti irbaata rasaasaa ta'e. Namoota sadaasa 18,2022 finxaaleeyyiin saba Amaaraan godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamuu magaalaa Kiraamuu keessatti ajjeefaman keessaa muraasni kanneen armaan gadiidha. Obbo Afataa Ayyaanaa, Obbo Darajjee Jabeessaa, Obbo Dibaabaa Guusuu, Barsiisaa Asaffaa Hundee, Obbo Faqqadaa Qanatee, Obbo Lammeessaa Garramuu, Goonfaa Kumsaa, Obbo Nigaaxuu Addalee, mucaa isaa wajjin Dr. Qixxeessaa Takkalaa, Obbo Takkaluu Naga'oo, Obbo Hirphaa Goobanaa, Naatolee Gammadaa, Gammachuu Beengee, Barsiisaa Faqqadaa mana hidhaatti ajjeesame. Fayyeeraa Araarsoo akkasuma hidhattoonni kun haala wal fakkaataan socho'an dheengadda godina Horroo Guduruutti kan argamtu aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Aliboo guutumaa guutuutti gubanii barbadeessan. Abbootii gadaa, abbootii amantaa fi jaarsoliin biyyaa kan jaarsummaaf daandiitti bahan hunda bakka tokkotti ajjeesan. Warreen ajjeefaman keessaa muraasni kan maqaan arganne Barsiisaa Shubbaa, Obbo Ahmedee, Obbo Dassoo, Obbo Aliyyuu, Obbo Jamaal. Yakkisuu kanneessaan kun irra deddeebiin naannoo sanatti raawwachaa jira. Qaamni mootummaa naannoo sana keessa socho'u humnoota kana deeggaree uummata nagaa duguugaa jira jechuun maddeen keenya gabaasan. Eegaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qindeeffanne kanneen turan qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. Heloo akkam jirtu ani sagalee qeerroo bilisummaa Oromoorraan isinii bilbila Irkoo Lammiin jedhamaa isin jiraataa eessaa akka taatammee dhaggeeffattoota keenyaaf ifa taasisa. Ani jiraata godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Alibooti. Ayyee Oromticha lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Aliboodhaa toora irratti argamuu keessaniif dursa galatoomaa isiniin jechaa egaa magaalaa Aliboo keessatti yeroo guyyaa lamaan kana jechuun guyyaa jimaata darbee humnooti finxaaleeyyii Amaaraatiif mootummaan bobbaasu kan ximmirxoorii jedhaman uummata nagaa irratti weerara banuudhaan uummata nagaa kan meeshaa maleeyyii jumlaadhaan ajjeesan odeessa jedhu isinirraa qulqulleeffachuudhaaf gara keessanitti bilbille mee wanti quba qabdan jiraa? Yeen sirriidha. Aanaa keenya irratti aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Aliboo irratti wanti ta'e wanta fokkisaadha. Guyyaa lama dursa osoo wanti kun irraa waraanni mootummaa achi keessa ture. Waraanni mootummaa suni ajaja isaan eenyurraa akka fudhatan hin beekne. Achi keessaa ni ba'anii gadhiisanii aanaa sana guutummaatti ni ba'anii jechuudha. Sababa kanaan godhachuudhaan uummanni sodaa qabu ibsachaa ture. Yeroo garaa garaatti irra deebi'ee akkam sodaa qabna, lubbuu keenyaaf sodaa qabna, wabii maal nuuf kennitanii baatu jedhee gaafachaa ture. Kanan dhageenyee dhiisanii ba'anii uummanni waraanni mootummaa achi keessaa ba'ee gaafa guyyaa lammaffaa isaatti waraanni ximmirxoorii jedhaman kanaa fi waraanni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman sun magaalaa keenya seenuudhaan magaalaa Aliboo sana guutummaatti barbadeessanii qabeenyillee wanti hafe hin jiru. Lubbuun namoota baay'eellee kan darbedha. Jaarsolii biyyaa, barsiisotaa fi abbootii amantaa namoota baay'eedha kan dhabne. Namoonni amma ammaatti awwaalli isaanii kan waan hin taanellee jira. Namoota awwaala argatan keessaa tokko kan ta'e Barsiisaa Shuubaaf baallee awwaalcha waan argatan jedhudha. Warri kaan garuu mana keessatti amma yoona reeffi isaanii waan tan ka'aniif isaan sana gara sanitti baqannee jirraa nuti akkatti awwaallannu dhabnee maatii keenya bira dhaabbatee namni na awwaallannee maatiin isaa ijoolleen isaa na awwaallannee manuma keessatti kan waan isaanii jiranidha jechuudha. Kanaaf waan goonu dhabnee qe'ee keenyatti nafnee lubbuu maatii keenyatti nafnee qe'een barbadaa'ee jira, qabeenyi saamameera. Amma wabii waa tokko hin qabnu gara sanatti deebi'uufis akkatti deebinu dhabnee namoota awwaala dhaban sana awwaaluufillee akkatti waan goonu dhabnee kana waan goonu hin qabnu gubbaamaa waan nutti dhufedha jennee dhiifne. Amma ammaatti illee kun reeffi namoota keenya, abbootii keenya, haadholii keenya wanti keenan tokkollee hin jiru. Gara fuulduraatti wanta ta'u gaa ittuma deemnee ilaalla jechaa jirra. Baqannee bosona keessa kan nuti ta'aa jirru. Yoo mootummaan humna qabaate dhuguma harka keessaa hin qabu taanaan dhuguma isatu kanan goone taanaan maatii keenya kana dhiiga isaanii namoota akkana godhan seeratti akka nu dhiyeessu kan nuti gaafannu. Yoo ta'uu baate garuu kana hunda kan godhe mootummaadha jennee nuti mootummaa kan komannudha jechuudha. Qabeenya keenya
kana hunda waggaa amma kana namni itti dhama'ee itti abbootiin keenyatti qe'ee isaanii irratti akkas kabajamanii mana isaanii irratti kan isaan du'anii osoo nun ajjeesinaa nuti nama nagaadha maal sin goone waan sin goone hin qabnu deemaa warra hidhate duukaa walitti bu'aa jedhee barsiisaa Shuubaa Fufaa fuuldura isaanii dhaabbatee osoo falmuu wareegaman ta'anii kaffalee jechuudha manuma isaa keessatti. Kanaaf nuti waan gochuu dandeenyu hin qabnu ammas wabii waa tokko hin qabnu waan ta'eef gara fuulduraatti illee wabii waa tokko waan hin qabneef nuti qe'ee keenya gadhiisnee maatii keenya dhiisnee bakkee jirraa jechuudha amma yoonatti. Hedduu waan nama gaddisiisu gaa namooti achitti ajjeefaman irra caalaansaa namooti balaa kanaaf saaxilamanii namoota gurguddoo namoota uummata keessatti kabajaa qaban namootuma akka godina sanaatti illee beekamoodha jedhani. Mee sababi namoota gurguddoo kana irratti xiyyeeffatame maali jettee yaadda? Sababiin namoota gurguddoo kana irratti xiyyeeffatanii har'a miti. Mootummaan dhufaa darbaa namoota kana cunqursaama ture. Jaarsolii kun namoota qe'ee isaanii gadhiisanii hin deemne biyya sanaaf illee namoota ija ta'anii jiranii. Fakkeenyaaf kan akka Mahammadee fa'aa Daasoon fa'aa sun jaarsota biyyaati. Jaarsota amantaati. Biyya sanaaf yeroo waan akka dhufu misooma irratti kan dursee hirmaatu badda irratti gammachuu irratti kan dursee hirmaatu barsiisaa Shuubaa Fufaa ta'anii jaarsa biyyaati isaan hundi isaanii ammallee qe'ee kana irratti jaarsummaa ba'aniiti kan isaan akkana ta'an qe'ee keenya irratti maaliif nu ajjeeftu maal sin goone deemaa nuti waan sin goone hin qabnu yoo ka barbaadan isaan kan isaan jedhani jaarsota kana ABO shanee yookiin ONG jechaa turan durumaallee yeroo garaa garaatti kan isaan hidhaa turan jaarsonni kun ji'a 2 ji'a 3 dura mana hidhaa keessa turan mana hidhaa keessatti gidirfamaa turanii ji'a 2 ji'a 3 nyaata illee akkatti geessaa fi dhabnee turre durumaa itti dhaadatamaa ture jechaadha maatii keenya kanatti aanaa sana keessatti waan gochuu hin dandeenyu hin qabnu nuti yeroo mana hidhaa deemnu illee isaan argachuu hin dandeenyu dhoksaadhaan kan isaan hidhamanii dhumarratti kun qe'ee keenya hin gadhiisnu jedhanii namni yeroo baqatu isaan qe'ee eegaa turan namni qe'ee isaarraa buqqa'ee yeroo badu qabeenyi uummataa akka hin saamamne qabeenyi uummataa akka hin banne qabeenyi uummataa akka hin gubanneef kan isaan achitti hafanii eegaa turanii jechuudha. Jarri kun kabajamoodha jaarsa gurguddaadha kun nu eeggata jedhanii guyyaa tokko yaadanii hin beekan maaliif aanaan sun bakka isaan buufatee akka ijaatti isaan ilaalu gootummaa isaanii ni beeka laphee isaanii ni beeka jaarsota kana osoo akka kaanii ta'e baqatanii bahuu ni danda'u turan isaan uummata isaaniif kan isaan jiraatanii uummata isaaniif kan isaan wareegaman. Bara baraanis kan isaan yaadatu uummanni isaanii yeroo hunda isaan yaadata qe'ee isaanii amma haga danda'anitti kabachiisaniiru haga danda'anitti gootummaa isaaniitiin jala dhaabbataniiru osoo meeshaa qabaatan abbootiin keenya akkanan ta'an turan dura meeshaan mootummaan irraa hiikee hunda isaanii akkanaan kan isaan qe'ee isaanii irratti finxaaleyyii amaaraa akkanaan kan isaanii ajjeefamanii jechuudha. Dura abbootiin keenya yeroo meeshaa qaban qe'ee isaanii irratti kabajamaniiti kan isaan jiraachaa turan kan isaanitti dubbachaa ture hin jiru jechuudha. Amma mootummaan ta'ee jedheeti kan kana nurratti raawwate ammas taanaan ta'ee jedhee mootummaan kana waan kana nurraa hin dhaabu taanaan nuti karaa dandeenyu hin deemne qe'ee keenyas ni kabachiifanna maatiin keenya illee warra hafan illee achitti akka karaa isaan bahuu danda'an waan dandeenye ni bira dhaabbannaa jechuudha. Ayyee galatoomi taatee bakka sanatti raawwatu gaa aanaa jaardagaa jaartee keessatti yeroo garaagaraatti irra deddeebi'anii finxaaleeyyiin amaaraa kun harka lafa jalaatiin egaa kan isaan tumsu mootummaadhuma jedhama gaafa dubbatamu jara kanaa irra deddeebiidhaan uummata nagaadha kan isaan ajjeesaa jirani. Uummata nagaa ajjeefamu kanaaf mootummaan yeroo dubbatu yookiin qaami mootummaadhaa gaafa dubbatu waraana bilisummaa Oromootu uummata dararaa waraana bilisummaa Oromoo achi keessaa akka baasaniif uummati tarkaanfii fudhachuu qaba malee kan kana godhu qaama biraa miti waraana bilisummaa Oromootu uummata fixaa jiraa jedha. Dhugaa kana akkamiin ibsita? Anamma yoonaatti waraana bilisummaa Oromoo achi keessa socho'uu hin argine achi keessa dhaabbatee illee uummata dararuun argine jechuudha. Yoo waraana bilisummaa Oromoo dhuguma waraana bilisummaa Oromoo barbaadu ta'e ofitti maatii nama nagaa jaarsa biyyaa ajjeesanii miti kan barbaadanii jechuudha. Nama qaama hidhate kan isaan barbaadan qaama hidhate duukaa walitti bu'uun malee jaarsota nagaa jaarsota abbootii gadaa jaarsota kana ajjeesanii waraana bilisummaa arganne jechuun hin danda'amu jechuudha. Achi keessatti waraana bilisummaa socho'u amma yoonaatti nuti odeeffannoo tokko illee hin qabnu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo socho'es magaalaa sana keessa qubatee waan jiru huban qabu amma yoonaatti. Kan kana nu gochaa jiru beekaa ta'e jedhee mootummaadhaa jedhee yaadan. Maaliif osoo mootummaa ta'e
daangaa darbee daangaa haga kana kiiramuu darbee amuruu darbee hanga jaartee ga'utti maal eega maaliif uummata keenya irraa eegaan turre kana hunda maaliif uummata keenya baraaruu hin dandeenye dhuguma waraana bilisummaa Oromoo sana barbaada taanaan magaala keessa deemee uummata ajjeesuu waraana bilisummaa barbaadu hin jiru qaama dawoo waraana bilisummaa Oromoo godhachuudhaan uummata keenya lafarraa duguugaa jira jechuudha mootummaan akkana taanaan waraanni bilisummaa Oromoo osoo achi keessa jiraate waraana bilisummaa Oromoo duukaa walitti dhukaasa malee uummata nagaa miti kan hin ajjeesu uummata nagaa kan meeshaa hin qabne kawaa tokko hin qabne ka qeessaa irratti hojjetee jiraatu ka qeessaa irratti maatii isaa eegee jiraatu kan maatii isaa jiraachisu miti ajjeesee waraana bilisummaa kan barbaadu jechuudha. Qaamni kana waan nuti gabaasan waraana bilisummaa Oromoo keenya irratti dhufee nu ajjeesu ammayyoodhaatti hin argine nuti. Kan nuti argaa jirru faannoo fi waraana mootummaadha kan aanaa sana galee babba'aa jiru. Yeroo aanaa sana galanii ba'an sanatti immoo yeroo waraanni bilisummaa Oromoo jira jedhanii achi keessa dhufanii barbaadan keessatti waraana waan argatan uummata kan isaan ajjeesanii ba'aa jiran. Waraanni mootummaas dhufee uummata kan inni garee bahu faannoonis dhufee qabeenya uummataadha kan inni saamee bahu kan inni barbadeessee bahu haga ammaatti waan kana odeeffannoo akkanaan qabu waraanni bilisummaa Oromoo achi keessatti uummata ajjeese kan jedhu hin argines hin dhageenye. Bakka sanarratti egaa namoota gurguddaa dabalatee abbootiin haadholiin daa'imman illee osoo hin hafinidha haleellaa guyyaa jimaata darbee kana yookaan kan sadaasa 18 kanaan kan ajjeefamanii namoota kana mee maqaa isaanii namitti beektu yookiin baay'inni isaanii hagam ta'uu danda'a? Namoonni achitti ajjeefaman ammaaf baay'inni isaanii hin beekamne namoonni sun haga nama 4-5 sanallee nan beeka. Isaan naannoo mana jireenyaa isaaniitti kan ajjeefaman obbo Amadee, obbo Daasoo, Badhaasaa kan jedhaman Jamaal, Shuubaa Fufaa fi namoota kaan illee isa biratti kan wareegaman ni jiru. Jarri kun warra fuulduratti bahee kan qabeenya kan gubanneef kan jaarsummaa akka jaarsaatti ba'anii wareegamanidha jechuudha. Kanaaf illee ganaa namoota baay'eedha kan dhume bakka sanatti. Ammaaf addan baane baay'inni isaanii uummata guutuudha. Qabeenyi barbadaa'eera. Manni takka hin jiru. Kaan saamameera. Manni caccabeera. Kanaaf addan baane namoonni du'an ammallee ganaa adda bahuu jechuudha. Namoota baay'eedha kan achi keessatti wareegan. Ayyee ati egaa bakka sanarraa lubbuu kee baafachuudhaaf gara bakka biraatti baqatteettidha kan jirtu. Mee namooti sun awwaalamaniiru moo hagammaatti awwaalcha hin arganne magaalaan suni to'annooma jara warra uummata fixee kana jala jirti? Amma yoonaatti namoonni kun ka awwaalame nama 3 yookiin 4 kan caalu miti. Isaanillee akkanumatti mana keessatti namni yeroo baqatu mana keessatti ol galcheeti manatti qollofee kan badee bosona keessatti kan baqate namni. Haga ammaattis lubbuu keenyaaf jennee gara achitti deemuudha kan sodaanne nuti bosona keessa kan dhokannee jirru gara aanaa biraatti baqannee achi keessa kan jiru bakki kunillee neetwoorkiin hin jiru akka tasaasiif bahee naaf bilbilte yoo ta'e hin beeku malee neetwoorkiin illee bakka keenya kan hin jiru. Kanaaf namoonni awwaalcha argatanii Shuubaaf Amadee Daasoo fi Jamaal awwaalcha argataniiru. Kan akka Badhuusaa kan jedhamu nam 2 ta'anii mana keessatti amma yoonaatti osoo awwaalan hin jiru namni gara sana deemee san awwaale hin jiru amma yoonaatti manuma keessa kan isaan jiran. Magaalaan sun magaalaan Aliiboo jechuudha. To'annaa eenyu jala jirti? Humnootuma sanatu to'atee jira moo hagammaatti tarii egaa warri karaa waliif banaa deemu warri mootummaadha jedhamanii waamaman yookiin poolisa kan jedhamu dhaqee bakka sana galeeraa ergii uummati dhumate booda. Haga ammaatti odeeffannoo waa tokko hin qabnu mootummaan waraanni mootummaa waan seene miti jaruma kan qabatee jiru. Ammaaf hin beekne jechuudha. Guyyaa 2-3 kanatti xiqqoo haalli tasgabbaa'eera malee ol baanee wanta qulqulleeffanne hin qabnu. Ayyeegaa hedduu waan nama gaddisiisudha. Mee dhumarratti ergaaf yaada uummata Oromoo bakka sanaa dararamus ta'ee waliigalatti ilmaan Oromoo guutummaa addunyaarra jiraniif ergaa dabarsitu yoo qabaatte carraa xumuraan siif kenna. Ergaan ani ilmaan Oromoo guutummaa addunyaa kanarra jiraniif dabarsu uummanni keenya ta'ee jedheeti kan inni qoodame Wallaggaa Arfan irratti kan inni xiyyeeffatame jechuudha. Adda nama qooduudhaan Wallaggaa Shawaa Harargee Arsii jechuudhaan adda qoodameeti. Amma Wallaggaa irratti wanti kun kan ta'aa jiru. Boor mana keessan ga'uu hin naafu warri